jarri kun ajjeefamuu qaba malee ammallee viidiyoo tanan dabarsinaadha. Dhaabbadhaadha haasawaa kiyya kana haga xumuratti dhaggeeffadha. Qaama dhimmi ilaallatuuf illee viidiyoo kana sheer qaamota seeraa hunda bira akka ga'u sheer koppiliink godhaatii waan goggootan san godha. Dhimmi nan dhufeef dhimma lubbuuti. Dhimma lubbuudha. Wanti nan dhufeef godina Harargee lixaa aanaa Habiroo araddaa 13 caffee aananii bakka ja'amutti mucaa qacalee kana laal mucaa as gubbatti agartan kana mucaa qacalee kana gaaddisaa ukkaashaa jaaniin mucaa qacalee kana kontoraata mootora fuudhanii deemaniini akka maleetti jechuu hottu ni dalagattaa ja'anii yaamanii mucaa qacalee kana nama meeqaan heddummaatanii kara achaanu kara caffee 12 sanitti ajjeesanii jiran. Nam qaamni ajjeesellee beekamee jira. Mucaan ajjeese hunoo haasiin gartan kan mucaan ajjeese hunoo kan haduu illeen hunoo kan mucaa nama hin tuune mucaa nagayaan dalagate motora namaa khiree motora namarraa fuudhee motora namaatiin dalagachaa jiru. Isaan kun fuudhaniiti kontoraata ja'anii deemaniini mucaa halkan rooba keessa kun ajjeese. Sanuu qawwee harkaa qaba. Gaafa qabsoo qeerroo san footoo ittiin ka'e qawwee tanallee haasiin gartan kun illee lafee isaati. Lafee isaa lafee miilaa jechuudha. Ta'amma baate guyyaa meeqama booda baate guyyaa 18 booda torbee sadaffaa keessa jechuudha. Haa biyya tana ammaan tana olaantummaan seeraa sirriitti qabachiifamaa jira jennamoo mee maalime? Warroonni ammaan tana mucaa kana wajjin ajjeese kun tokkicha kana qabame kun illee tuujii jaama. Warroonni mucaa kana ajjeese kun ni ba'a. Haga hidhameeti borunuma ba'a mana hidhaati jechuudha. Maaliif jarri kun ajjeefamuu qaba malee ammallee boru nama birootillee yoo hidhaarraa gisee ba'an nama biroo ajjeesuun isaanii hafan qabu. Nama hedduudha ammaan tana mana hidhaa keessaa jiru jaaramanii jiran akkanatti shiftaa hedduu shiftaa ajaa'ibaatu jira. Immoo caffee 12 fi caffee 13 jechuun soddummaa ilmaan wal keessaa qaban. Kun achii fuudhee wal keessa jiran. Abbaan fedhe adda baasuu hin danda'u. Namoonni jidduu tana waan birootis haasaa uummatas burjaajeessaa jirtan. Uummatarraa dhaabbadhaati gara furmaatatti deemuudhaaf yaalii godha. Namni amma hidhame kun immoo mucaan kun yoo hin ajjeefamin abadan ajjechaan kun hin dhaabbatu. Mucaan kun ajjeefamuu qabeenna qaamni dhimmi qabu qaamni dhimmi ilaallatu qaamni jala laalaa dubbii tana aboo rabbii ja'ati mucaa kana dhiiga mucaa kanaa baasa ummanni walitti bu'a caffee 13 fi caffee 12 wal afaan hin kaayina. Mucaan jarri kun tana durallee warra qoreedhaa dalagachuudhaa gadoo bu'e hoolii maraataa nama hedduutu bakka kanatti dhumu jira. Nama hedduu nama tokkoo miti nama hedduutu dhumutti jira. Gandi sunillee maqaan badee wal keessa jiran. Anammaan tana akaakiyyeen kiyya abbaan ummaatiyyaa gandachaa anu sun akkoon tiyya immoo gandaa isaanu kan namni hundi wal keessa jira. Haya jarri kun jarri duguuggaa akkanaa ajjechaa akkanaa nama kanarratti mucaa qacalee kanarratti raawwate borummoo dubartirrattis ni raawwata. Abadan duguuggaan isaanii hin dhaabbatu. Murtii ajaa'ibaa jara kanarratti akka nu kanittan isin gaafannaa. Hadaraa sagalee teenya tana laaltaniituma hin usinaadha. Dhaabbaddaa deeggaraa qaamni seeraa mucaan kun wallaahi warroottan gaaddisaadha. Firoottan aaliin hundi sabrii fi imaana rabbii sinaa kennu jajjabaadha.